oduun jajjabduun akkaanu qabdu mootummoonni lamaan gama lachiyyuu kaadhaadannoo jajjabduu Israa'elii fi Iraan walirra kaahaa jiranii isaan lachuu ummataan gartee magaalaa gadhiisaa baya magaalaa tanniin barbadeessinee daaraa goone akka isiin gartee biyyee fakkaattu goona jedhanii gamaa gamanaa dhaadannoo waan biraati jechuun mootummaan Israa'elii qilleensa Iraan to'adhee jira ammaa injifannoon kiyyaa jetti. Mootummaan Iraan ammoo meeshaalee nagammaa ittiin Israa'eliin tumaa jiru old fashion isa gaafa duraa teestiif dalayne ka istoora keessa jiru guurree istoora keessaa qulqulleessina haarawan bakka qabsiisuudhaaf amma achi ammoo meeshaa haarawa ka new generation jaarraa makee jiru kana ka dalagame jaarraa shanaffaa akka jedhanii waamanii isa kana gadi luqqifnaa jedhaa jiran jechuudha. Galgala kana ammoo galgala kana nu eegaa akka gaaritti cidha guddaa isaa qabannee dhufaa jirra jedhanii ummata Israa'eliin guutuun keessan bakka jirtanii bay'aan mala dhaadhaa magaalaa hadha keessa jirtan tun jiraachuu dhabuun ni mala. Tankaarfiin wagganoonni keessan nurratti fudhachaa turaniif fudhachaa jiran isin waliin boolla isinii qotan fakkeessanii bakka qotanii galanii achi keessaa tankaarfii nurra fudhachaa jiranii kanaaf bakka isaan seenan seennee baasuudhaaf murteeffannee marxifannee qophoofnee dhufaa jirra. Isaan waliin achi keessa yoo awwaalamtan nu keessan jirru. Kanaaf kaayoon teenna uummata waa godhuu miti. Hundi keessa waliigala Israa'el keessaa bakka jirtan mala dhaadhaa jechuudha. Qunnaa namaa safaraniin ufiillee safarachuun hin ooluu jedhan. Kalee uummata Filisteeniin akka jechaa turan jechuudha. Gara oduu teennaattis seenna. Oduu gurguddaatu jira. Mootummaan Israa'el guyyaa guyyaa, mootummaan Iraan halkan halkan faraqaa olii kennite dhiirti. Dubbii ajaa'ibaati. Faraqaa yookaan ammoo taraa jettanii marroo waa ta'e baruma feetan jedhaa isin. Shiiftii guyyaan ka warra gartee guyyaa malee jaallafan agarreetti warra dhokatee deemu. Guyyaa meeshaan ka duumessa keessa dhokatanii deemanii halkan yoo deemanii ifaa mire miigiin maal kuyyoo halkan deemanii ifaa ni arganii fagootti raadarri illee wanni hundi akka salphaa argaa jechuudha. Guyyaa ammoo duumessa keessa yookaan ol fagaatanii waan hin ifneef guyyaa guyyaa deemanidha jechuudha. Dhiirti ammoo halkan deemti ibsattee bakka ka'eerraa ka'ee misaa'illi haga ibidda billichisiisu. Akka namni guutuun arguu waan dalagamellee waan badeellee waan balleessellee deeman jechuudha. Akkasii faraqaa dhiirti gargar baatee dhukkee olirraa kaasaa jirti. Kanaaf guyyaadhaatti oduu tokko ta'e irra guddoodhaa dura isin himaa jechuudha. Oduun kuni tankaarfii addunyaa ajaa'ibsiiseef afaan qabachiisee kan meeshaa tokko kan xiyyaaraa Ameerikaan daladdee Israa'el bitatte yookaan Israa'el irraa fudhatte yookaan waa ta'e akka fedhe haa ta'u. Xiyyaarri kun xiyyaara akka malee guddaa fi xiyyaara barane addunyaan guutuun akkamitti xiyyaara kana arganna jedhanii yeroo dheeraadhaaf hawwaa turan guyyaa hadhaatti Iraan daangaa Iraaq irratti kan meeshaa gugurdaa Israa'el baatee Iraaniin dhukkeessuudhaa deemu Iraan teknoolojii qabduun fayyadamuudhaan dhooftee kuffistee jechuudha. Eessatti daangaa Iraaniitii fi Iraaq irratti jechuudha. Meeshichi kuni meeshaa haalaan akka malee guddaa kan barbaadamaa turee fi kan biyyoonni hedduun meeshaan kun gosa maalii maal ofirraa qaba akkam jira jedhan kaameraalee wanni isaa wanni hunduu addaatii fi akka malee qaaliitii fi ammallee addunyaan guutuun barbaaddu jechuudha. Xiyyaarri kuni MK9 jedhama akka dirooniiti jechuudha. Wanni kun fanjii yookaan ammoo boombilee hedduu baatee deemuu danda'a. Kaameraalee wanni hundi isaa akka addaatii sisteemni isaa shaffisni isaa wanni hunduu jechuudha. Kan addunyaa keessatti beekamuu fi sodaatamuuf waanummaa isaa biyyoonni guddatan Chaayinaa, Raashaan biyyi hundinuu gosa meeshaa kanaa baruudhaaf tattaafatanii dhooftee kuffistee jechuudha. Kanarraa kan ka'e addunyaan ajaa'ibdee akkamitti teknoolojii hagana ka'uu Iraan maaliin kuffisuu dandeettee akkamiin meeshaa akkamiin kan dhoofte kan jedhu biyyoonni hedduun irratti gartee ajaa'ibsiifatanii jechuudha. Kanaan wal qabatee akkuma meeshaan kun dhawameen biyyoonni afurii meeshaa kana bitachuudhaaf Iraan irraa
hundinuu gatii ittiin bitattu gara mootummaa Iraanitti gatiidhaaniif jechuudha. Tokkoffaa Raashaan doolara biliyoona 2 sirraa bitadhaa jettee maaliifi gosa waan kanaa irraa qoratanii dandeettii meeshaan kun qabuu fi jabinna isaa teeknooloojii akkam akka ta'e irraa baruuf jechuudha. Iraaniin dabarsinu gurgurii maaliif meeshichi dhabame hin gubannee dhooftee buustee akkuma dhaanii buusaniin jiraa waan irraa qoratanii waan iddoo argatan waan ta'eef jechuudha. Biliyoona 2 sii kenna jetteeni Kooriyaalleen doolara miliyoona 500 sii kenninaa dabarsinuu kenni jetteeni Chaayinaalleen doolara biliyoona 2 sii kenninaa dabarsinuu kenni jetteeni Afrikaa kibbaa yookaan ammoo Saawuz Afrikaa teennatan jechuudha. Isiinis doolara miliyoona 800 sii kenninaa dabarsinuu kenni jetteeni akkasitti gabaan irra wal bitaa jirti jechuudha. Maaliif tokko wanni kun waan haarawa meeshaa haarawa amma jiru biyyoonni kamuu hin argin jabinna isaatii fi teeknooloojiin kun teeknooloojii akkam kan jedhu namni hunduu yeroo biyyi takka meeshaa baaftee meeshaa san dafanii argatanii meeshaa san irraa meeshaa san caalu yookaan isa fashalsu dalaguudhaaf yeroo baay'ee addunyaa keessatti wal dorgomanii jechuudha. Kanaaf meeshaa san dhooftee buustee oduun kun kana fakkaataa kan biraa kanaan wal qabatee Iraan hagammatti lola isin guyyaa arfan deemu kanaa fi misaayilotaa fi akkasuma diroonii tankaarii fudhachaa jirtu kanaan doolara Ameerikaadhaa miliyoona 900 qofa baaftee jechuudha. Miliyoona 900. Hin amanne namni hundinuu warroonni waan kana irratti qoratanii ilaalan qabeenya gammasaatti akka mallaqatti yoo doolara deebisan doolara miliyoona 900 qofa baafteedhani kun akka waan takkallee baasiniititti laallama akka mata dureetti kana kenne isa lammataati. Kanumaan wal qabatee amma illee jechuudha. Waan ajaa'ibaa tokkotu galgala kana hedduun keessan argitan jedheetiin fudhaa. Isteeshinaa yookaan ammoo TV televezyiinaa isteeshina daayirektii yookaan ammoo kallattiidhaan oduu dabarsaa ture kan Iraan mucayyoon maqaan isii Imaan jedhaniin osoo isiin dabarsitu mootummaan Israa'elii miigiidha yookaan ammoo F-35 isa jedhan saniin tankaarfii fudhattee jechuudha. Isin agarsiisa. Isa kana jechuudha. Isii tana. Tankaarfiin kun fudhatame yeesuu irraa deebitee bakki kuni hin dhabame jechuudha. TV'n wannaan isteeshinni kuni odeessa kallattiin dabarsaa osoo jiru humni qilleensa Iraan ammoo yeroo san Aljaziiraa gubbaa godhatanii argatanii Aljaziiraa orijinaala laalaatiin miliyoona 50 akkas ofirraa qaba. Yeroo sanitti mootummaan Iraan ammoo isa kanaa niwusii Aljaziiraa gadhiise jechuudha. Yeroo san dhooftee buuftee jechuudha Iraanillee. Maaliif wanni kun ka isaan humna qilleensaa Iraanii to'annee jirraa jedhanii qara seenanii akka fedhanii ka dhahanii waan barbaadan dalaganii baanii. Xiyyaarri kun xiyyaara addunyaan sodaattuu fi keessayyuu Israa'el. Xiyyaara Ameerikaan daladdee F-35 ka jedhan. Inni kun raadarri wanni tokko isa arguu wanni tokko isa waa godhuu hin danda'u jechuudha. Garuu magaalaa isiin itti dhoofte san magaalaa maqaa isiin dagadhee magaalaa takkeessatti isaa kallattiidhaan oduu dabarsuu jiru dhoofte jechuudha. Hin baafanne jechuudha achi keessa. Iraan keessa osoo hin bahin dheessee isaa dhahee ba'uuf deemu jiru yeroo san dhahanii daaraa godhanii jechuudha. Maaliif isiin hadha guyyaadhaatti mootummaan Israa'elii tankaarfii fudhatteen hospitaala illee dhoofte jechuudha. Hospitaala Iraanii dhoofte hagammatti rakkoon nama ga'ee Iraanis hin dabarsine Israa'ellee hin dubbanne laalaa. Sadarkaa amma Israa'el deemaa jirtu akkuma kalee Filisxeemii fi uummata Filisxeem irra dalagaa turte mooraa waraanaa yookaan ammoo bakka waraanni jiru osoo hin taane uummata hospitaala keessatti tankaarfii hospitaala irratti dhallee fudhattee jechuudha. Bakkoota hedduu guyyaa kana guutuu kaatubaa oolte ka isiin balaa irraan geettee amma hagammatti wanni isiin barbadeessitee akkas goone jedhan isaan kawaa hedduu himanii ifa baheetiin gartee mul'ate hin jiru jechuudha. Kanaaf amma odeessa galgala kana bahaa jiruun humni gartee isaanii kan ittisaa defense system fail jedhanii sisteemni isaanii ka isaan ittiin dhaadatan ka isaan waggaa dheeraa ittiin waan hundaa nurraa ittisa jedhanii ittiin dhaadachaa turan ofirraa dhoorkuu dadhabuudhaan teknooloojiin isaanii jechuudha. Even teknooloojiin Ameerikaan akkasuma Ingilizii fi Faransaay isaaniin tumsaniin ittisuu dadhabuurraa kan ka'e
biyyoonni marii gubbaa jiran jechuudha. G7nis walgeette jedhamaa jira. Maaliif waan kana gubbattan kaarfi balaa amma deemaa jiru kanarraa. Akkuma isin beektanii teknoolojii isaanii David kan gartee isaan ittiin dhaadatanii fi Iron Dome kan Israa'el ni qabna jettu kun akkuma isin hundinuu odeessanii irrattis argaa jirtanitti deemaa jirutti kalee galgala waan Iraan ajaa'ibaa fi nama dinqisiisu daladde keessa isaan kana deebisee kasilaa nukileela yookaan ammoo meeshaa dhufe ofirraa dha'u deebisee ofii uf dha'ee jechuudha. Iraan sisteema isiin fidde keessa akkaataa isaan lamaan fuula walitti deebistee ofii inni lamaan teknooloojiin kunniin lamaan ittisuu dhiisee wal dhama'ee jechuudha. Dhamaastee akkaataa itti wal dha'u fuula keessa deebi'ee ofii wal dha'utti irratti daladdee jechuudha. Kana kan goote maalidhaa? Dhamaasuudhaani sisteema teknooloojii isiin qabdu keessaayyuu meeshaa isiin qabdu keessaa misaa'iloonni faataa lama jedhanii faataa tokko jedhan kunniin keessaayyuu faataa lama kan jedhan kun jechuun miliquudhaan osomaa duratti achi deemu uf duuba deebi'ee yookaan ol deebi'ee yookaan gaggaragalee miliqee jechuudha. Isaanii ol baanii gamaa gamanaa reebanii silaa nama hedduun itti bu'anii fidaa itti ta'anii yookaan irratti boba'anii isallee balleessanii baduudhaaf itti deeman kaan jidduu gad deebi'a jechuudha. Gamaa gamanaa bitaa mirgaa dhufan isaan ari'anii isaa akkasitti deemu kaan jechuudha. Jalaa garagala uf duuba yookaan bitaa yookaan mirgatti yookaan jalaa ol ka'a deebi'anii fi ol dhaan jechuudha. Isa kanarraa rifaatu kanarraa kaateen teknooloojiin isaan nurraa ittisaa Israa'eliin magaalaalee guutuu mooraa waraanaa ganama waan hedduu isin tuqee jira bakka mootummaan Iraanii kalee halkan edaa tumaa bulee keessaa bakkoota ifaatii fi mooraa waraanaatii fi bakka isaan gaaza ittiin qulqulleessanii haga addunyaatiin baatutti isaan gabaa gurgurra oolfatanii fi xiyyaararraa haga baabura makiinaa waan hundatti fayyadamanii isa guddicha isteeshina isaanii jechuudha. Daar isaan bakkoota kanneen mooraa waraanaa bakkoota gartee ajajni irraa kennamu bakka ajajni irraa fudhatamu bakka difeensi ministeerii isaanii jiraatu yookaan ammoo bakka ministeerri waraanaa waliigalaa mooraa waraanaa gudditti ajajni irraa kennamu kun guutuun ni dhabame jechuudha. Haga kun guutuun dirree xiyyaaraatiin baatu tumamu inni dhamayee ofii wal tumaa jechuudha. Waan Iraan daladde keessaa inni guddaan kana